ergaan naan jedhe. Ana bukkee qaldiin akka kanaan jiru naan jedhe. As Joordaaniin hin jiru akka iddoo kaanii naan jedhe. Biiroon koo. Achi gaafa kanaanii bakka nama na gargaaru hin qabu furmaata biraa hin qabu biiroo sana nan deeme kana gidduutti falmiitu jiru waaqayyo na gargaaree nagaa koo uleenis narra hin geenye wanti tokko hin taane nagaa koo biiroo sana nan deeme biiroon sunis illee waa tokko na reemne ani kana maal akkanarra abboome waaqayyo haa beeku. Garuu ijoolleen Itoophiyaa keenyaa biiroo keessaa hojjetanii dhugaa waaqa jiraataati. Araba caalaa cakkaanyiin akka ijoollee Itoophiyaa keenyaa achi keessan jiru. Birrii malee kan nama hin argine, birrii malee kan namaaf hin yaadne. Ijoollee Itoophiyaa keenyaatu biiroo Joordaan keessaa kan ijoollee keenya miidhaa jiru ijoollee Itoophiyaa keenyaadha. Kan birriidhaaf jiraachaa jiran. Akkuma amma ganni dubbatte Filiippiinii yoo ilaalte achitti kabaja qabu. Filiippiiniin waan barbaade nyaatti waan barbaade dhugdi. Mirgi isaaniin kabajama. Garuu ijoollee Itoophiyaa keenyaa biyya Joordaan keessatti saree beekta miti? Sareen kabaja qabdi. Dhugaa Kiristoos ijoolleen Itoophiyaa keenyaa Joordaan keessatti kabaja hin qaban haga saree. Ani argee jira. Ji'a tokko taa'eetanii gale. Har'a garuu Duubaayin dhufee Duubaay keessan jira. Sigele engadale sisterii faana jiran sisteriitu na fudhatee fitti sisterii ammaalin jedhaani otoo kan akka ganni jiraateen jedhe ani baay'een garoomsifata ganni jechuudha. Otoo kan akka ganni namni 3-4 jiraateeti fummaan hin ta'a ijoollee Joordaan keessa jiranii fi otoo kan akka ishee namni jiraatee sagalee namni ta'utu jiraatee biyyi sun utuu cufamee hoon jedhaan malee amma ganni qofa ishee waan gootu hin qabdu bar. Isin amma beektani gaafa isheen asirratti haasoftu kana waan qal'isiinti fakkaachuu danda'a. Baay'ee ulfaata biyya Joordaan. Dhugaan sin jedhama. Biiroo keessa nama xinnaa nama 60 jira. Wanta nyaatu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu. Nyaata lecha turu bishaan mataa keen argattu birriidhaan bitadhu sin jedhu bishaan. Biyya Joordaan biyya seetanii irra maal takka biyya keenya abbee dhugaa waaqa jiraata. Biyya keenyatti rakkattee jiraachuu si wayya biyya Joordaan keessa taa'u mannaati. Ani waan dubbachuu barbaade adda duree godhe. Otoo orrii fooloowarii gurguddaa qaban miidiyaalee kana kan fayyadaman kan akka ganni kanatti bahanii dubbatanii to sagalee ta'anii maaloo akka uummanni biyyaati alasaa akkas achisin ergine inni kaan horii isaa gurguree inni kaan lafa isaa gurguree tochas gara Joordaan kanatti erguu ta'ee uwwamateedha akka yaada kiyyatte jechuudha. Kana namachuu bahee fi ganni duwwaa waan gootu hin qabdu qofaa ishee jechuudha. Otoo ganni gargaaranii kan jedhu ani dhugaa. Maali ganni koshatti isheenis mataa ishee rakkina keessa jirti. Isheen nama tokkodha. Maali isheedhaaf wanti ta'u hin jiru. Garuu isheetti dhiiga namummaatu isheetti dhaga'ama ishee. Dhiiga namummaatu isheetti dhaga'amennaan nama akka isheedhaaf hin gadditi. Lammii isheedhaaf hin gadditi. Sigale garuu immoo qofaa ishee waan gootu hin qabdu. Mataadhaa dhukkubsatti malee jechuudha. Kanaaf utuu hundi keessan warri miidiyaalee garaagaraa fayyadamtan warra jala jirtanis ganni gargaartanii jira. Ani TikTokii kana waan fayyadamu hin qabu jechuudha. Akkasuma gaafa seenee gastiran seenaa malee waan fayyadamu hin qabu. Garuu warri miidiyaalee gurguddaarra fayyadamtan kun dhuganiitu gargaartanii. Ganni qofaa ishee waan gootu hin qabdu. Isheen mataadhaa dhukkubsatti malee waan tokko qofaa ishee waan gootu hin qabdu. Nama tokkotti immoo ulfaataa kan jedhudha yaadni kiyya. Haasaa biraa hin qabu kanuma dubbachuuf ol bahee ganni gaafa akkasitti ganni asirratti yeroo hundumaa waa'ee biyya Joordaan kana dubbattu waan qal'isiinti fakkaachuu danda'a. Isiniin jechuufidha. Hagan ji'a tokko achi taa'e keessatti ani du'aa koo gale. Dhugaa waaqa jiraataati. Qilleensi too naafuu fee waan qilleensi na kuffisudha. Garuu waaqayyo inni kiristaana taate yoo waaqayyo gargaare wanti ta'u hin jiru. Garuu immoo adda duree ta'e. Gannisha sanyii Jawaar nutti loon as gabbiiski. Galchi mee sanyii Jawaar nisa. Sanyii Jawaar kan jettu. Waan sanyii Jawaar gadootti fi barnaga shedee barreeffachaa jiru. Sanyii Jawaaroo jiraatan sana erga dhume. Meenyaa wanti dubbattee jiru garuu amma baaffataan jechuun liji maagee taadabban intala kana argannee gargaaruu qabna waan jedhumaafan nama waan biraa naa isa hinaa jedhee malee dhugaa jirtu dubbatte dhugaadhuma keeti. Akkuma ati jette namni osoo waan gurguratu lafa gurguratu sanaan osoo shaayii bunnaa biyya isaatti jalqabee jijjiirama. Biyya isaatti akka barbaade ta'ee jiraachuu isaa fooyya jechuudha. Galatoomi namni intala silaa beektan jirtu amma fakkeenyaaf jamsi intala Jimmaa san namoonni beektan yoo jiraatan sheerii irratti godha. Waa'ee intala sanaa namoonni beektan yoo jiraatan nuuf hima lakkoofsa nuuf erga asin dubbisna. Mee sanyii Jawaar eega silaatii lakkoofsa barreeffataa turte maalidha maaltu akka sardeme nutti himime. Gubanne jedha bar. Taaptaapodha uummata gannitti. Maa taaptaap hin goone uummata maa koppiliin hin goone maa taaptaap hin goone maal taatan maatu siin qabe.
Ganni hundi keessan akka mul'atan nagaa yoo gadhiiste ilaalee tarreeffadhee sitti ol seene. Waa'een uummata keenyaa biyyarraa hin bahinaa yoo jenneen waan biraatti fakkaata. Nuti amma irratti hundi keenyaa mana banannee irraa dubbatu kan qabnu tokko yoo jiraate akkuma yaane beekumsa keenyaatitti mana banannee otoo sagalee tokkoon dhaabbannee biyya irra caalaa irraa darara biyya arabaa kaminuu iddoo gaariin hin jiru akkuma hireen ta'ee yoo nama gaarii. Danni sagaleen koo dhagahame magdii galchito yaada kana yeroon biraa yaada itti kennetu amma garuu kaayyoon keessa micoota na barbaadudha waan ta'eef warri lakkoofsa ishii qabdan lakkoofsa ishiitiin dubbisa. Warri keessan immoo akka tasaa fooloo sinii deebistee fooloo kee laalatoo sheeri godhaatoo ishii waamu. Yaada kana yeroo biraa bare maski sheeri itti godhee hin argitu irra hin jirtu akkuma ganniin jettee namoonni mana jiru natti fakkaata namoonni ishee hojjechiisan mana jiru natti fakkaatan bilbila fayyadamaa. La akkasa ton ta'in obboleessa koo tasa namni 300 keessaa bilbila ishee qabaachuu danda'a si galee hiriyaa suuraa ishee maxxansiituuf duwwaatti rakkoon suuraa ishee maxxansi'ati ammasitti dhufuu ni dandeetti waan ta'eef inshaallah nutillee waan magdii galchi gandee suuraa maxxansi obboleessa ijoolleen azala erdan immoo sheer kooppilinki godha akka carraa namni tokko dhufuu danda'a waan ta'eef iyyuu kooppilinki sheerii godha ganni nagaan siniif haa baay'atu nagaalee dagatteera. Profiling ke mana aja? Maal godhan jetteeti. Profiling mana masih? Profiling mana? Keessan sitti maganne. Eenyu keessatti? Magdi maal uuna qaba uummata itti erga duratti ganni galchine. Magdi sama aku sekolah resa tu mungkin terang dapat tinggal. Magdi narraan kaafanne kinkenamitti eddeetu bira qaba. Amma asirratti arganii yookiin warri biirootillee kuwa zala dubbiidha hin taa'u waan ta'eef jechuu barbaada. Warruma biiroo kana irratti ani ko biyya Joordaan hin deemine jedhee namni keenya beekna ga'u maaluma goona kaashii nu rakkanne maal. Joordaan taa'ee dhufnaa hojjette makiina guyyaatti xiyyaara tokko makiinaa tokko aayilooppilaayi tokko dhufu. Eessi akkana godhaa dhugaa warra biiroo keessa jiru sanatti itti rabbi nam tokkotee waatti hafan adda waaddu yaadhuman isira fayyadanii yaa rabbi na dhiisi. Ganni akkam jirtu? Galata waaqayyo. Burtee maayikii qabadhu. Gochuu barbaade hiriyaan keenya tokko mana madaamitti rakkoo guddaa keessa jirti. Madaamin gara biyyaattis hin galchine akkasuma dhibamtee jirti baay'ee dhukkubaa jira kulaalitti dhukkubsatti qayyoon jechuudha. Kanaaf warri ejansiilee dhufanii manatti na laalanii nagatanii deemanii garuu madaamin duraanii na daddarbaatii turte isheen immoo isaaf lafiitti dhiifama gaafattee maal jettee eega dhiifama si gaafattee hojjedhu jedhanii ishii gatanii deeman jechuudha warri biiroo dhufanii too jechuudha bakkee manaatti. Kanaaf isheen immoo garatti daawwalattu dhabdee jirti. Manatti baay'ee rakkataatii jirti jechuudha hojjechuu hin dandeessu mucayyoon dhukkubsattee jirti waan ta'eef. Asuma Dubaayidhuma kana keessa jirti. Dubaay naannoo kam jirti? Dubaay deeqaa 45 irraa fagaatti mucayyoon jechuudha. Gara baadiyyaa wayii jirtan magaaluma Dubaay keessa jiraan jechuudha naannoo eerpoortii sana isheen deeqaa 45 waan akkasii irraa fagaatti. Na poolisiitti bilbila ture kan immoo Dubaay ta'e Dubaay qallaan dha. Yabaasin jiru warren baasii dhaqanii barbaadnaa akkasumaan taatan nuti har'a kan biyyan baasin hin jirre kan rakkanne mana Dubaay Habibti Burtee maayikii qabadhu sagaleen hin jeeqa. Okkoshi warra Dubaay rakkoon qaban isaanii bilbila fudhattee poolisiitti bilbiltu daqiiqaa tokko keessaa baasu. Ishiin immoo indiyaam jechuudha warra ejansii ijoolleen biyya keenya Itoophiyaawwan jechuudha saraatanillee nan dubbisne. Abboo Dubaay rakkoo hin qabu Dubaay dhaggeeffadha al tokko dhaggeeffadha waan kana irratti Dubaayitti biiroo jettamoo dallaala jettamoo imbasii jettamoo hundi wal fakkaatudha biyyuma hundatu baxaxame barana maqdii koomiyuutii qabadha al tokko biyyuma hunda Dubaay irratti illee wanti nu rakkisaa jiru imbasii
warra biiroo akka jiru nu rakkisaa jiran. Dubaay irratti illee ankeezii baay'ee qabadhee jira ammallee jechuudha. Yoo asirratti baafnee wanti nu rakkisu